Buruunoon gagammadaa utuu akkati jette nyaata asitti oomishu ta'ee lafti isaa akkas hin fokkisu ture. Kosii kana keessatti maaltu guddata jedhe Giriitel dogoggoruu ishee amante. Sirriidha, lafa qotisaa hin fakkaatu jette. Hin fakkaatu jedhe Buruunoonis. Akkas taanaan kun baadiyyaa miti jechuudha jette Giriitel itti fuftee. Anis akkasuma yaada. Bakki kun iddoo boqonnaa keenya miti jechuudha jette Giriitel. Buruunoon kana irrattis ishee wajjin walii gale. Buruunoon sireerra taa'ee Giriitel utuu saammattee itti barra manicha booda keessan jaalanna hin yaadda'iin jettee hawwe. Giriitel garuu ammayyuu karaa foddaa ilaalaa jirti. Amma garuu akka silaa karaa yookiis mana utuu hin ta'in namoota sana ilaalu. Eenyudha jarri kun jettee sagalee ishee gadi qabdee. Buruunoo utuu hin ta'in nama biraa waan gaafattu fakkaata. Maal asii hojjetu? Buruunoon sireerraa ol ka'e. Yeroo duraaf wal bira dhaabatanii ilaalan. Dallichi namootaan guutamaadha. Dheeraa gabaabaa jaarsa ijoollee hundinuu asii achi deddeemu. Warri kaan gareedhaan dhaabatanii jiru. Ol jedhanii daddaabatu. Loltuun tokko waan itti dheekkamaa jiru fakkaata. Kaan tarree galanii dabareedhaan kaarollaa oofanii mana wayiitti galu. Tokko tokko garee uumanii callisanii dhaabbatu. Tapha taphachuun barbaannetu jira fakkaata. Tokko tokko kiraanchiidhaan deemu. Kaan faashaa mataatti xaxataniiru. Kaan immoo akaafaa baatanii loltootaan fuudhamanii deeman. Buruunoo fi Giriitel namoota 100 ta'an argan. Haa ta'u malee iddichi bal'aa waan ta'eef kan isaan hin argines waan jiraniif 60 akka ta'an tilmaamaniiru. Isa iyyuu akkas nutti dhiyoo jiraatu jette Giriitel bakkicha jibbaa. Mana keenya sabaranitti karicha irra iyyuu nama 6 qofatu jira. Asii garuu dhumam qabu. Abbaan maal ta'ee kan iddoo akkas jibbisiisaa fi namni itti baay'atutti hojjechuu dhufu. Homaa naa galuu hin dandeenye. Buruunoo sana ilaali yeroo jedhu Giriitel lafa natti agarsiisa ilaalte. Mana xiqqoo tokko keessa loltoonni itti iyyaa ijoollee xixiqqoo walitti maxxananii yeroo ba'an argan. Akkuma iyyi loltootaa dabalaa deemeen ijoollettiinis haalatti walitti maxxanan. Xiqqoo turee garuu loltuun tokko gargar isaan baasee hiriira isaan galche. Loltoonni ijoollettiitti kokkolfaa harka rukutu turan. Diraamaa wayii ta'uun oolu jette Giriitel. Ijoollettiin baay'een isaanii warra hamma ishee ga'an dabalatee bu'aa jiraachuu dhiisuu isaanii utuma argituun diraamaa seete. Ijoolleen akka jiran sitti hin himneereen jedhe Buruunoon. Ijoollee faana taphachuun fedhu miti jette Giriitel. Xuraa'aa fakkaatu. Hiildaa Izoobelii fi Lewis ganama yeroo hunda qaama isaanii dhiqatu. Anis akkasuma guyyaa guyyaatti hin dhiqadha. Ijoolleen kun garuu jireenya isaanii keessatti dhaqni dhiqatanii waan beekan hin fakkaatan. Sirriidha, baay'ee xuraa'aa fakkaatu. Tarii shaaworiin qaban ta'a jedhe Buruunoon. Ati immoo gowwaan ta'immee jette Giriitel. Isa warri ishee Buruunoodhaan gowwaan jedhiin jedhanii si'a baay'eetti dheekkaman jagatte. Namni shaaworii hin qabne eessa jira? Hin beeku. Tarii bishaan waan qaban ta'a jedhe Buruunoon. Giriitel takka dhaabattee ilaaltee kutaa koo deemuu naa wayya. Ashaangulliitota kun sirreessa jettee deemte. Giriitel kutaa ishee seentee balbala ishee cufatte. Ashaangulliitota ishee garuu hin sirreessine. Sireerra teessee yaadaan badde. Buruunoon dhaabatee karaa foddaa ilaalutti. Waan isa dinqetu jira. Xiqqaanis guddaanis abbootiinis akaakawwanis eessumoonnis namoota karaarra jiraatan kan fira hin qabne warri fakkaatanis hundinuu pijaama sarara daalacha qabuu fi barmeeta daalacha mataarraa qabu uffatanii jiru. Buruunoon waan akkam nama ajaa'ibudha jedhee ofii haasa'aa deeme. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatooma horaa bulaa. Kutaa 9